Harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isin qabu jennaa oduu isinitti himna. Itoophiyaan miseensummaa mana maree nageenya Afrikaatiif of dhiyeessuun ishee beekameera. Miseensa gola mana maree nageenya gamtaa Afrikaa taatee akka filatamtuu fi Itoophiyaan ifatti gaaffii dhiyeessiteetti. Miseensummaan mana maree nagaa eegdota gamtaa Afrikaa kan turu waggaa 2dha. Warri amma haaraa itti galuuf dorgoman yoo dabran amajjii dhufu bara 2025 irraa kaasee hojii eegalu. Itoophiyaan bakkichaaf of kaadhimtee waan jirtuuf nu filadhaa kan jedhu duulli mootummaa eegalameera. Kaadhimamtuu taatee akka dhiyaatte kan beeksise ministeerri dhimma alaa biyya kanaa Dr. Geediyoon Ximootewosidha. Kaleessa wayitaa isaan ambaasaadarota biyyoota Afrikaa Finfinnee jiran waliin mari'atan akka beeksanitti miseensa yoo taane gama nageenyaa fi sabatiinsa Afrikaatiif bu'aan buusnu guddaadha waan ta'eef akka biyya keenya filattan jechuun gaafataniiru. Naannoo Sidaamaa keessatti mootummaa fi paartiin badhaadhinaa na rakkisaa jiru jechuun morkataan siyaasaa achi himate. Paartii Dimokiraataa Tokkummaa Uummata Sidaamaa naannicha keessatti nagaan socho'ee hojjechuu hin dandeenye jechuun mootummaa naannichaa himateera. Kaadiroonni paartii badhaadhinaa sadarkaa naannoo irra jiranii fi bulchitoonni aanaalee hooggantoota kiyya akka isaan socho'anii hin hojjenneef na jalaa doorsisaa jiru jechuun beeksiseera. Paartiin Dimokiraataa Tokkummaa Uummata Sidaamaa akka jedhetti kaadiroonni badhaadhinaa fi bulchitoonni naannoo Sidaamaa baay'ina miseensota isaa fi eenyummaa isaanii nutti kennaa jechuun hooggantootaa fi qondaalota guyyuu jalaa sodaachisaa, dirqisiisaa fi doorsisaa jiru. Paartiin aangoo mootummaa qabatee jiru akkas godhee humnaan bituutti kan seenee fi buusii humnaan oliitti fe'uu fi badii bulchiinsa inni irraan gahuutiin uummanni Sidaamaa waan isa jibbeefidha jechuun ibseera. Kanaafuu qaamni aangoon of harkaa qaba jedhu paartiin badhaadhinaa ofiisaayyuu seeraan akka buluuf olaantummaa seeraa akka kabaju jechuun gaafateera. Somaaliyaatti hidhattoonni doonii Chaayinaa kan qurxummii kiyyeessaa turte qabatanii ishee gadhiisisuuf doolaara kitilaa 10 gaafatan. Saamtonni galaanarraa Somaaliyaa keessatti doonii Chaayinaa qurxummii kiyyeessaa turee fi hojjettoota doonicharraa turan 18 to'achuu fi kaffaltii beenyaa doolaara kitilaa 10 gaafataniiru. Dooniin suni xumura ji'a Sadaasaa keessa to'atamuu eeruun gareen saamtotaa kunneen iddoon argama isaanii akka hin beekamneef bakkaa bakkatti sochoosaa turuu aangawoonni bulchiinsaa Puutland himaniiru. Miseensonni humna tika nageenyaa Somaaliyaa 2 saamicha sana waliin hidhata qabaachuu malu shakkiin jedhamusi jira. Humni bishaan irraa gamtaa Awurooppaa hidhattoonni gosa qawwee AK-47 jedhamu hidhatan doonicha keessa jiraachuu ibsuun garuu badiin lubbuu namarra gahee akka hin jirre himaniiru. Dhaabbanni saamicha bishaan irraa gulaaluu Atlaantaa jedhamu gama isaatiin ibsa baaseen taateen suni saamtota Somaaliyaa keessa hidhataniin raawwatamuudha kan inni ibse. Saamtonni kunneen beenyaa doolaara kitila 5 gaafatanii turuu eeruun booda garuu gatii kana gara kitila 10tti guddisuun gabaafameera. Sudaan mootummaa Yuugaandaa dhiifama na gaafachuu qaba jechuun gaafatte. Sudaan karaa ministeera Haajaa isheetiin akka beeksistetti ajajaan waraanaa Yuugaandaa yaada hamaa fi waan itti gaafatamummaa hin qabne kenneera jechuun dhiifama gaafatamuu qaba jetteetti. Ajajaan waraanaa Yuugaandaa kate ilmi pireezidaantii Museveenii Jeneraal Muhoozi Kainerugaba Doonaald Tiraamp akkuma aangoo qabataniin biyyi isaanii Kaartuum humnaan akka qabachuuf jirtu fuula Tiwiiteraa yookaan Eksii isaanii irratti kibxata gaddaa barreessee ture. Sudaan immoo dubbiin kun nageenya godina kanaaf addunyaatiif balaa waan ta'eef gamtaan Afrikaa fi dhaabbileen addunyaa dafanii balaaleffachuu qabu jechuun gaafatteetti. Waggaa 3 dura lolli kaaba biyya kana keessaa wayita turetti jeneraalumti kun Tigraay yoomillee onnee keenya keessa jirti jedhee waan dubbateen yaadatama. Haasawaan isaa suni mooraa mootummaa Itoophiyaa keessatti horii isaa kaasee ture. Pireezidaantii Museveniin ergaasiitii aangoo ajajaa waraana lafoorraa kaasanii yeroo muraasaaf naannoo masaraa kaa'anii ture. Boodarra immoo Itaamaajoor Shoomii waraana biyyattii godhanii ol guddisan. Jeneraalichi torbee darbe keessa biyya kana dhufee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin wal argee deebi'eera.
Namtichi lukkuu hatuun duutitti murtaa'ee waggaa 10 booda dhiifamaan gadhiifamuufi. Lammii Naajeeriyaa lukkuu fi hanqaaquu hatuudhaan waggoota 10 darbanii hidhaarraa murtii du'aa irratti dabarse amma dhiifamaan ba'uuf akka jiru aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Dargaggoon maqaan isaa Seegun Olokeere jedhamuu fi umriin isaa waggaa 17 bara 2010 hiriyaa isaa waliin to'atame. Dargaggoonni kunniin qawwee muka dulloomaa fi meeshaa qara qabu qabatanii erga mana qondaala poolisii fi nama biraa tokko haleelanii booda dhumarratti lukkuu fi killee qofa fudhachuun miliqanii turan. Bara 2014 keessa immoo haati mana murtii olaanaa godina Usun Jidee Faalolaa himatamtoonni mana qondaala poolisii humnaan cabsanii seenuu fi meeshaa hatuun yakkamtoota ta'uu mirkaneessuudhaan booda fannifamanii akka ajjeefamaniif murtii du'aatti murteessitee turte. Yeroo sanattis guutuu Naajeeriyaatti murtichi baay'ee cimaadha jechuun dheekkamsa kaasee ture. Kanaaf himatamtoonni kunneenis gara mana hidhaa Leegoos bakka hamaa jedhame akkasumas eegumsi cimaan taasifamuu fi kirkiriitti dabarfamuudhaan warra murtee du'aa eeggatan keessa taa'aa turan. Mootummaan biyyattii ibsa kibxata darbe kenneen qulqullummaa jireenyaa eeguun barbaachisaa sababii waan ta'eef Olokeeree fi dhiifamni akka godhamu qajeelfamni darbeera jedhe. Naajeeriyaan erga bara 2012 murtee du'aa hojiirra hin oolchine namoota 3,400 ol ta'u murtee du'aa jalatti eegamaa jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.